lafa san gurgurtee irraa kaate agasi lafa ibaa argachuu hin dandeettu birrii qabaattee lafa hin bittu. So kana oolchuuf kan hambisuuf lafti akka hin gurguramne godhan. Abiyyi Ahmad fa'aa akka amma lafti akka gurguramtu godhaa jiran. Maastar pilaanii haarawa. Lafti Oromoo in cabachabamti. Oromoon hiyyeessa horii hin qabu. Maallaqa wayyaa yoo itti kennite lafa saniin gurguraa. Ganna dhufu maallaqni ati itti gurgurte sun homaa hin bitu akka amma infileeshiniitti deemaa jirutti. Paarlamaa fidanii waan kana akka wanta ta'u godhu jiran. Amma asiin dura illee dubbannee turre. Abiyyi Ahmad warri Arabaa ka xayyaaraa diroonii jedhaniin kana kennuufi akkanaan bilaashaan itti inni obboleessa kiyya maalii kiyya jedhee harka qabatee namni jala deemu suni asiin dura dubbannee turre. Gaara Oromoo gaara Baalee akka inni gurguree jiru. Asiin dura illee dubbannee turre. Dubbiin akka gadi baasanii muddamanii dhossanii bira taa'aa jiran. Gaara Baalee gurguree jira Dubaayitti. Gatii inni itti gurgureen exactly hin beeknu malee gaafa dura cinqamee meeshaa waraanaa bitachuu barbaadu san biliyoona 3 wayi nan gaafatina maaliif na gaafattan isin naan kennine jedhee paarlamaa irratti dubbate san. Imagine Dr. Milkeessa ilmi namaa akkana hawaasii kennu premasii sanii ka'uu qabna gizee maraa. Namni akkana hawaasiin kennu. So Araboonni maallaqa kana kenniteef inni waraana itti bitatu kana maal kenneefii jira maallaqa kana meeshaa waraanaa kana kennitu yoo ati jettee gaafattu Abiyyi Ahmad qabeenya Oromoo gurguree jira. Kuni ammoo ta'uun qabu balaa hedduutu qabuuf deema. Lafti Oromoo gurguramee jira. Kun ammoo mana masaraa mootummaa ka ijaaru. It's a matter of priority. Ani amma masaraa mootummaa mana masaraa mootummaa ijaaruu isaa kana uduu biyyi nagaa taate uduu wanni achi dura dhufuu qabu cufti ta'e irraa silaa hedduun dubbadhu. Maaliif jarri tuuni abbaataachin beeta mangisti maalii jettu san deebii hin ta'aaf jedhee ilaala. Maali waan tokko beektaa waan fiil goonu dubbachuun barbaachisa. Garuu Abiyyi Ahmad maal godhe? Uduu namni beelayuu doolaara biliyoona 10 baasee waan cufaa dhaabee san ijaaraa jedhe. Kuni kalaqa ta'uu hin qabu. Magaalaa tolchina jedhanii Jimma dhaqee ummanni Jimma ummata gaarii umaa uduu gaafatin mana ofii dhiisee keessaa yaa'ee jedhe. Really? Ummata san amma bilisummaan jiraattee biyya san keessa joornaalistoonni dhaqxee gaafatte. Ani beehaa biyya tolchaniif dhugamatti jaaladhee dhiisee bahe namni jedhu hin jiraata. Waan hin fakkaanne haasa. Hin soba nama kijiba. Amma achi qofaa miti bar magaalaa cufaa akkana diiguu jira. Inni maal barbaada? Mataa isaa xiqqaasaniin yoo waa tottolchee yoo jedhe namaan sobuu danda'a. Waan akka footoo wayii kakkaasee maal godhee gartee akka peeyinti godhee faranjii tana mul'isee biyyi jijjiira. Nama hedduu biyya dhagee bar namichi bar biyya jijjiire siin jedha. So waan akkanaa kana barbaada. Substance uduun ta'in inni gizee mara dalagaa isaati yoo laan superficial waan gubbaa tolchuu barbaada. Oromoo waan jettu beektaa keessan beektu budaan agaree nyaatti jedha. Keessa waan jiru beektu budaan akkanumaan laaltee waati inni keetti bareede si nyaatti beektaa. So Abiyyi Ahmad waan akkasii dalagaa. Wanni guddaan akkuma siin jedhe sanni Dr. Milkeessa. Abiyyi Ahmad hidhamee jira. Nama mataa hin qabne mataa isaa hidhanii jiran. Inni ammallee he is in a cosmic war. Inni he is right, everybody else is wrong. Kanaafuu eventually hin mooya jedhee waan yaaduuf Oromiyaan nama fixe dirooniin naannoo Amaaraatiin nama fixe. So fira hin qabu Abiyyi Ahmad. Akka dhuunfaatitti illee gartee isa naastii gaa jedha namni sabee nama dharaa nama sharranyaa jedha. So namichi kun fira hin qabu. Constituency hin qabu. Oromoon fira isaatii miti. Uummanni Tigraay fira isaatii miti. Uummanni Amaaraa fira isaatii miti. So sodaa guddaa qaba. Aangoo kana yoo gadhiise biyya alaatitti illee baqadhee jiraachuu hin danda'u na jala dhufan jedhee sodaata. Silaa biyya jiraachuu hin danda'u jedhee sodaata. Hin amanasan. So Abiyyi Ahmad bakka san
gadhiisuu fi pilaana hin qabu. Pilaana takkallee hin qabu. Filannoon illee yoo dhufe isatu moo'an beennaa miti. Filannoo jedhanii waa fakkeessanii booda parsantii haganaatiin Abiy Ahmad moo'ee bilisiginnaan moote jedhan. So tokkoffaa wanni inni aangoo gadhiisuu hin dandeenyeef sani diina hedduu qaba. Lammaffaan ammoo piroojeektii jalqabe kana jira. Amma mana masaraa dalagu jira. Wanni kun amma dhumee kagartee waan dalagaa jalqabuu miti. Akka mataa isaa keessatti nama guddaa ta'uu barbaada. There is this dream of grandeur. Nama guddaa gartee taarika keessa uf dura akka kuloo Raamzii jedhanii fari'oona Ijiptii amma haga ammaa itti dubbatan kana gartee waggaa 4,000 almost. Waan akkasii yaada mataa isaa keessatti. So Abiy Ahmad namni dhumatu giddi hin qabu. Inni akkam yaada gaafa piramidii Masrii ijaaran kana nama hedduu dhumate. San mara amma namni dagate taarikni jara dagate ka itti faarfamu nugustichuma qofa jedhee waan akkasii kana amana. Itoophiyaa amma beelaan haa dhumatu maaliin haa dhumatu waraanaan haa dhumatu waggaa 200-300 booda kana mara dagatanii waan an dalage kana namni naa yaadata jedhee faaruu barbaada. Kanaaf aangoo gadhiisuu hin barbaadu. Kun ammootu jarri isa wajji jirtu yoo inni aangoo gadhiise ummata Oromoo kana qabata ummanni hamaan jedhanii sodaa guddaa qaban. Ummanni jarri sodaatan adda waraana bilisummaa Oromoo. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo lafa san qabate game over jedhanii sodaa guddaa qaban. Kanaaf Abiy Ahmad kan asirra tursiifnee haga mala itti argannutti mala hin qaban ammaan tana jarrillee maaliif Oromiyaa keessa gasseenuu hin sodaatan yoo namicha kana ajjeesan yookaan yoo fonqolchanillee mootummaan jaraa biyya san keessa turuu hin dandeettudhanii sodaa guddaa qaban. Yoo isa fonqolchinee nuti mootummaa tana qabannee gadi baane ummanni Oromoo kan amma gargar qoonne kun tokko ta'ee as nu garagala jedhanii sodaa qaban mala hin qaban. So haga waan kana gartee gargar baafannuuf yoo ka gargar bayu Abiy Ahmad asirra turuu nu gaarii jedhanii yaadan. So jarri obsa qabanii Daani'el Kibrat fa'a obsa qaban hin obsan maaliif taarika jaraa ka durii ka kijibaa kanallee waan beekaniif akka durasiin jedhe san Itoophiyaa farli isaatiin nassaallesh maal jedhe waan akkanaa kanaan namicha mataa waan guutanii jiraniif namichi gartee waraana eebbifama akka mataa isaa mataa diqqaa isaa keessatti Abiy Ahmad waraana eebbifamaa oofu jira jedhee itti amana. Kanaafuu bakka san gadhiisuu hin danda'u faaktariin biroollee jiraachuu hin danda'u. Amma waan dura inni dubbatan keessa waa jedheeti cufna Dr. Milkeessa biyyi guddatte damooza naa dabala maa jettanii lamaa waldha biyyi yoo guddatte barsila jiruun namaa wayyachuu qabdi. Biyyi guddatte jechaan maali? Oomishni isii ol guddate jecha bar waan birootii miti biyyi guddatte jechaan. So yoo biyyi guddatu galiin namaa guddachuu irra jira. Asiin biyyi haganaan guddatte jedha deebi'anii ammoo biyyi hiyyeetti maaliif mindaa gaafattanii akka ijoollee gartee haati hiyyeetti haadhan mammarabdee guuttu san gartee nuu gaddaa jedha. Nuu gaddaa biyya teessanii gaddaa malee mindaa nuu dabalaa ittanii gaafatina. Wanni an cufuunii barbaadu maali beekta? Biyya middle class silaa warra middle class jedhan akka haakima akka barsiisaa itti jiruu dadhabee biyyi sun it's a failed state. Biyya kufte jecha. Abiy Ahmad waraanumaan giddiin achirra ta'a malee biyya diinagdeen kufte. Biyya inni fudhatama hin qabne. Biyya legitimacy mootummaan hin qabne. Prime Ministerii biyya akkasiiti Abiy Ahmad. So ummata Oromooti ani wanni dhaamu amma namni gariin maal jedha yoo inni kufe eenyu waan yoo Abiy Ahmad kufe sarra hamaan hin dhufu Oromoo. Waan akkanii uf dura qabdaniiti uf hin gowwoomsina. Namni haganaa isinii badaan takkaa hin dhufne. Minilikiin nu fixellee namicha kanarra hamaa miti. So ani wanni an dhaamu ufirraa dhoowwa namichi kun gaafa kufe isinii akkana cadhisee taa'ee isa laalu Oromoo. Namichi kun isin qabatee kufa. Gizee hedduwaan kana dubbannee jira.
نتسرت إنك أينو من دانو كفلاني مالي أبوتي فاوتي تين ربي قرتي ورجر عمري هاديروس وردو قرتي ربي بيين هلافتو في هركنا ما إيجن نو أمتكينا إيجنا وانو متنترى دبنا نمتشكم بدا نمتشكم غافا كوفي سنقبتي كوفا نمتشكنا فرا كاسا يودن ديتن ورانا بالسمة أرومو غرغارا dargaggeessi magaalaa keessa si achi deemtan qabanii wannoo waraana isin geessaa jiran jecha hin dhageenya. Waraana keessanii dabalama namni ilmi namaa gartee hin dhalataa hin du'a. Yoo gartee kabajaaf du'anillee homaa miti. Namicha kana namicha baalagee waan gartee waan dubbatu hin beekne gabbayee baalagee ka jedheef beekaan jedhe. Namni piraayim ministeerii ta'ee gad bahee nama arrabsu. Gartanii nama baalagee. nama dikka nama akkanaa kan nama kiyyattanii jaratti hin du'inaa isin balleessaa jira jiruu dhabdanii lafa hin saamamtan dahaba keessan hin saaman haga maal isin godhan jarateen kanaaf ummanni keenna warra amma hiriira amma jiru kana itti dabalamtanii namicha kana laaffisu caasaa isaa balleessu nama jiruu dhooggan warri qabalee gubboon isiin nama gaafattu miliyoonan lakka namuu hin beeka bakka jiru eenyu akka ta'an so namni kenna abaarsa kana ofirraa kaasu oromoon abaarsa jettii waan akkanaa kan Abiy Ahmed is a curse abaarsa namni kenna ofirraa kaasuu qaba namichi kun deemuu qaba biyya san irraa jedheetti yaada Dr. Milkees. Professor Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroo baay'ee galatoomii an waan baay'ee irratti dabaluun qabu waan ati jette uummanni keenya fudhatee namicha imaammata waraanaati waggaa jaa guutuu uummata oomisha dhorkee beela seensisee saamee saamsisee uummata keenya gidiraa keessa gashe amma ogeeyyiin fayyaa falmachuu jiru namicha kana yeroodhaan ofirraa geggeessu eenyullee Abiyyiin seevii gochuu akka hin dandeenye baruun barbaachisaa eenyullee kana booda Abiyyiin seevii gochuu hin danda'u deeggartoonnii fi faarsee bulaa fi raayyaa maaloo milishaanii miidiyaa irratti Abiy bobbaasellee namicha kana seevii gochuu hin danda'u. Firan qabu ati sila dubbatteetta. Abiyyi fira tokko hin qabu Itoophiyaa keessa. Naannoon Abiyyi fira ta'e hin jiru. Dhumateeraaf jechuudha Abiyyi. Namichi kun abdii kutateera hin bada Abudaabii isaatti mana ijaarrateera hin sokka yeroodhaa booda kanaaf uummanni keenya kan bakka hunda jiru barsiisaan hojjetaan mootummaa warri waraana keessa illee jiru quuqama Oromoo illee qaban poolisiin hundi walta'ee gara uummataa goree gaafiin ogeeyyii fayyaa kun gaafii hundaati hunduu akkuma sila jette itti dabalamee namicha kana ofirraa geggeessuun isa xumuraaf ofirraa darbuun barbaachisaadha. Abiyyi booda wanni dhufu abbaa biyyummaatu dhufu. Abiyyi booda ka Abiyyi caalu nutti dhufu. Kana beekee namni keenya akkuma jette qabsoo tanatti makamee qabsoo warraaqsa guddaa gaggeessuun barbaachisaadha. Abiyyi wuma miindaallee siniin dabalee illee dubbachuu didee bara. Miidiyaadhuma isaatiin illee waallee jechuun barbaanne. Nama hidhuutti deemaa jira. Kanaafuu gaafiin ogeeyyii fayyaa gaafii sirriidha, gaafii haqaati, gaafiin uummata bal'aa gaafii sirriidha. Namicha kana ofirraa kaasuu irratti uummanni keenya tokko haa ta'u, tokko haa taanu, hundi keenya immoo waan dandeenyu haa goonu. Qabsoo uummata keenyaa waan dandeenyuun haa deeggarru sagalee uummata keenyaa ta'uu ittuma fufnaa jedheeni xumuraanis Professor Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroo yeroo kee nuuf kennitee sagalee uummataa waan taateef ulfaadhu nagaa ta'e. Ulfaadha horaa bulaa nagaatti.